جري إمام النووي سدفني أكم هي سجالو جدني فقراء وتاف دبتوني مسلمة كم تجالو جدني بابي كاو برجعهم أمني مسلمة واي هي أمم مالي واي جالو دقتميتو إسلام ما كيسة دينا قديم بكا قدا كبا ورانا بدري لقي السنيد مالي قد أمي بدرين ورانا إيكونوميتي وابرا كيسة نجرو بدرين ورانا إيكونوميتي دينا قديم أفجد أمي بدرين قد أمي أكنت سنيد ما ميرا ini mamni maalifi warri muslima gaafa makkaan turanu qabeenya isaanii irraa saamanii ari'anii warri mushrika hijraa dhufanii madiinaa galan muslimni hiyyeessa ta'e warri makkaa irraa dhufe muhaajirtoonni amma garuu maallaqa jaraa saamame sanaan ittiin daldalaa jiru Abu Sufyaan daldala kana qabatee yeroo inni madiinaa irra dabarfatu karaa sanarraa qabeenya keenya hadee bifannuu jedhanii mariyatani nurraa saamanii daldala keenya qabeenya keenyaan daldalaa jiru akkamitti callifnee teenya shuraan godhame kaa jedhanii fuudhanii bahanii rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafa fuudhanii bahanu Abu Sufyaanis karaa addaan muree dhokatee bahe jarri Abu Jahal immoo qabeenyi sun fuudha rasuulaaf sahaboonni sallallahu alaihi wasallam fuudhachuuf deemaaru jedhanii qabeenyi sun akkam fuudhatamne jedhanii waraana qabatanii dhufan gaafa dhufan jarri rasuula qabeenya keenya deebifannaadhaaf dhufan warri Abu Sufyaan immoo qabeenya dhokatanii fuudhatanii galan jarri lamman jarri Abu Jahaliif jarri rasuula walitti dhufan badriin argame jechuudha mana kan bahanii fi qabeenya muslimaa deebisiisuudhaaf badriin illee badril kubraan diinagdeedhaaf jedhamee godhame asliinsaa kan mana bahameef addunyaa kana guutuu yoo laaltan lafa torbadii isaati lafa tokko irra jiru kan halaalu lafa tokko kana keessaa yoo guutuu addunyaa fudhanne harka afur keessaa harki sadi bishaan haa ta'u jennee yoo Afrikaa laallee addunyaa guutuu irra xiqqatti Afrikaa keessaa Itoophiyaa fudhannaan baay'ee xiqqatti Itoophiyaa keessaa Oromiyaa fudhannaan baay'ee xiqqatti Oromiyaa keessaa godina Baalee fudhannaan xiqqatti Baalee keessaa Roobeen fudhannaan baay'ee xiqqoo roobee keessaa ganda sin sooressa jettanii namicha beektan ganda sana fudhannaan xiqqaatti ganda sana keessaa safara isaa yoo fudhattan xiqqaatti safara isaa keessaa kaaree 200 kan itti ijaarrate zeeroo galte jechuudha akka waan guddaatti ilaalaa jirra jechuudha isuma kana guutuu isinii fi kan jedhamu diini islaamaa nassaruudhaa fi nuu abbaa qabeenya kanaa ta'uu qabna hiyyeessa ta'uun mataan gadi nama qabachiisa harka waa dhabuun diinii keenya akka hin taane godha kanaaf rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam salaata keessa du'aa godhu maal jedhani اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر يا رب ستين بقطع ستين مجوفة مال كفري في يوما هيك دبينا كان وان دعاء كده تموت كم وان غاري تعالى كان كفر كاد الكفر أن يكون كاد الفقر أن يكون كفرا هيومان كفري تقولaf dhihaate bakka hiyyummaan jiru hunda warri kafarsiisu achuma bobba'a zayitii qabate sindee qabate maal qabate maaliif garaa beela'aara namichi sun garaa dhagaha achiin itti seenuudhaaf diinii irraa nama baasuudhaaf karaa kanaan godhama akka muslima tokkotti yoo laalle sababa waa dhabuudhaan bakka hin taanee dhaabbachuu hin qabnu hadiisa yeroo hedduu masjidatti isin himamu kaas hadiisa alwasiilaa jennantu jira namoota sadi turani namoonni sadan kun otuu karaa deemanuu itti dhihe bakka wayii dhaqnee habullu jedhanii gaara wayii keessa seenanii achi keessa jaraa buluu jiruu dhakaan guddaan dhufee itti cufame keessaa bahuu dhabaman bakka karaan ittiin bahanu hin jiru du'aayii kadhachuu malee jedhan maal hojii khayrii dalagneeni rabbitti hadhiyaannu jedhani achi keessaa tokko maal jedha dubartii mucaa keessumaa isaa kan taate qunnamtii saalaa dalagna jennaan na diddee jedhe gaafa rakkattu maallaqan sii kennannaan didde gaafa dura gaafa rakkattu ishee haa ta'u jettee dhufte uffata baafannee zinaa dalaguudhaaf yeroo qophoofnu ittaqillah naan jette rabbiin sodaadhu naan jette
kanan dhiisee ka'e siif jecha du'aa koo naa taqabbalii jedhe. Bakki kan koo waa'ee dubartii kanaa yaada. Gaafa maallaqni isiin barbaachifne didde. Gaafa rakkattu immoo ishee haa ta'u birrii fudhachuu jettee dhufte. Dhabuun bakka hin taane nama dhaaba. Hiyyeessa ta'uun fuula namaa bira nama dhaaba. Harka namaatti hiixachuu bira nama geessa. Nama gaddisiisaa nama boochisa. Gaafa waraana Tabuuk Madiinaa irraa kiiloomeetira 1,000 fagaata. Akka waraana biraa iccitiidhaan qabamee hin deemamne fagoodhaa qophaa'aa jedhanii himan. Ummanni hedduun gaafa qophiitti seenu warri hiyyeessaa waan ittiin qophaa'an dhabani. Dhufanii rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam waan ittiin qophoofnu maallaqa nuu kennii jennaan rasuullis waraanaa qoodanii waan qabu hin dandeenye nama hundaa kennu. Achumaan gaafa dhabanu ni boohanii. Quraana keessatti maal jedha? Ijji jaraa imimmaan buuste maaliif? Dhabuurraa kan ka'e. Waan ittiin bobbaasan waraana waan dhabaniif. Dhabuun bakka khayrii irratti gaafa namni waa godhatu nama keessaa hafuuni nama bochisa. Nama gaddisiisa malee waan ittiin boonanu miti jechuudha. Akka muslimaatti mataa ol qabannee diinii keenya wal'aantummaa fiduudhaaf barbaachisaadha. Hojiin rabbii immoo bakka muslimni jiru hunda addunyaa irratti bakka kaan nadaajii godhe, bakka kaan bakka qonnaa godhe, bakka kaan albuuda godhe, bakka muslimni jiru hundi waa jira. Otuu makkaa hajjii warra dhaqxan, otuu saa'udiin hiyyeessa dadhabdu wayii taateewu. Haramuma sana irratti kaabaa irratti uffanni uffifamu sun otuu hin jiraanne shaklaadhuma sana otuu dhaqxanii argitanii masjidni jenereetara hin qabu, intini hin qabu, addunyaa irra cinqiinsaa rakkisaa ture. Barana hajjiidhaaf makkaan bakka hajjii sanatti elektirikiin mootummaan saawudii fayyadame elektirikii Itoophiyaan guutuun qabdu wal qixa. Aljaziiraa irratti riippoortii fayyadamu Itoophiyaan guutuun wal qabduun elektirikiin makkaa qofatti otoo hin qabaanne yoo jalaaga. Akkana namni gaafa dhaqu sana makkaan akkasiin bir kaabaan akka kana otoo qabaanne mustawaa diinii keenyaatu duukaa ol ka'a. Sadarkaa diinii keenyaatu ol ka'a. Otoo hundi keenya iyyuu maaltu na dhibe taane hiyyeessa taane hoo diinii keenya hin kuffifna. Diinii keenya nama biraa akkatti tuffatu godhu. Kaayyoon diinii babal'isuun kaayyoon bilisummaa maallaqaan yoon deeggaramne faayidaa hin qabdu. Bilisummaa maallaqaa yoo hin qabaanne waan barbaadan barachuudha jettanii hojjechuudha jettanii farankaan yoo sin hambise akkam ta'a. Kanaafuu rabbiin waa hedduu nuuf uume. Diinal islaam keessatti islaamummaan hojii hin tuffanne. Akka bara Umar ibn al-Khattab sahaboota wayitu salaatanii balbala masjidaa taa'u subhaanallah alhamdulillah jedhu. Umar itti dhufee maal hojjettu jennaan zikrii godhaarraa. Eega salaatanii fantashuruu jedhe rabbiin maal hojjettu ka'aasi jedhe alangaadhaan ari'e. Torban dhufuus achuma taa'u ammas dhufee ari'e. Torban sadaffaas itti fufanii callise beeytal maaliin dhaqee maallaqa hammamtu jiraa jedhe gaafate. Itti man namoota kana naa lakkaawaman jara kana waraanatti ramadee hunda jaraa dirqiidhaan fuudhee safaraa xaabiyaa geesse. Nama tokko mana akka tajaaratanu maallaqa. Baatii jaha waan ittiin nyaatanu maallaqa kenne. Lafa qonnaa kenne. Meeshaa qonnaa kenneef. Salaata yeroo salaataan ala masjida dhuftaniinnan wattaaddara jara kana irratti hirmichaa fudhaa jedhame ajajame. Ummanni itti dhagahame warra ibaadaa godhu Umar masjida ari'ee jedhanii Umar itti kaan. Umar hin dhaga'u jedhe. Achumaan booda jarri kun dirqama wattaaddarri dirqisiisee hojii baran. Qabeenya horatanii amma maatii horatanii ijoollee argatanii maal jedhan jarri rabbiin jara sanarraa halaalu saantima xixiqqoo nuti darbatanii ni akkanaa kan otuun arginu dabarsanii oolanii jedhan. Har'a of danda'anii maatii horatanii ijoollee horatanii akkana ta'an. Sahaabaa tokkotu rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam bira dhufee haadha manaa na fuusisaa jedhani. Maal qabdaa jedhani waan qabuu jedhu. Akkam waan qabdu waan qabu jedhu callisanii mana keessa maaltu jira jedhani
akka minxaafii way kan itti rafu way jirti isii jira innan dhaqi fidi jedhaniin fidi masjida dhaabbatanii eenyuun irraa bita kanaa jedhan tokko diinaara tokkoon hin bitaa jedhe caalbaasiidha inni tokko lamaan hin bitaa jedhe hin gurguruu jedhan tokko sadi jedhe hin gurguruu jedhan namni diinaara sadi ol kaffalamu gaafa dhabamu isa sadi jedhatti gurguranii rasuul rabbi sallallahu alaihi wasallam achumaan sahabaa sana waamanii bakka gabaa deemiti jedhan qottootti muka muranu biti jedhan baddaa kana ni beektamiti achirra muka burtaa gabaatti gurgurtaa torbii lamaaf balbala masjidaa takkasina garree jedhan kana gurgurii namichi maallaqa sassaabbate amma haadha manaa fuudhii jedhanii hojii jalqabsiisanii jechuun of danda'i jedhanii karaarra buusanii harka duwwaar namarratti hirkatanii ani mu'minaan hin jiru yookiin harka namaa ilaaluu dhiisuudha namatti hirkatanii ka'anii immoo waan akka kanaa hin jiru of danda'uun waajibaa diin al-islaam keessatti namni tokko nyaata nyaatu hunda keessa wanni caalaani sadaqaa mana rasuulaatii miti yookaan mooliidas miti nyaanni caalaani harka ofiitiin dafqa ofiitiin waa hojjetanii nyaatantu rabbiin bilatti namaa caala dafqa ofiitiin waan hojjetanii nyaatantu namaa caala akka muslimaatti waan guddaa hawwaa mee nabi suleymaaniin jedha maal jedhan rabbiin mulkiin gaafatan ربي موت ما ناكني موت ما كمي لا ينبغي لأحد من بعدي أنا بودا نما تكو في اللي موت ما كنني موت ما أدى قد أنا كني جدا حراما قافت كان كنو ربي أك مسلمات وان قد أكلتشون أما نمي واجد نمي تكو وان خيرين أوليف وان غاري أرغتشون مالي جدا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منا غاري توك mana bal'aa jedhan lama konkolaataa ittiin deemu yookaan waan ittiin deeman kana qabaachuun khayriin argamuu mallattoodhaa jedhan mana bal'aa jedhan bal'aa kan jedhe anaa miti rasuula rabbi sallallahu bal'inaan himanii mana bal'aa kan ittiin deemanu bareeddu bara kana konkolaataa bareeddu haadha manaa gaarii sadan kana wal bira qabanii himanii akka muslima tokkotti akka miti نيما ربي نقول اتفيدمون نرأي كم أكمل لكني فايدة كبني اتهاسون سري متي فايدة كيما هدو كبا عثمان بن عفان هم يوم القيامة كم مكان سدبته مالي سبب بالرتيف فبرجرة مال لك برباد دينين برباد هند فندر فدا جيش الأسرة وان برباد شو مال لك باسه بير روما بيتك كنبودي وانا دلك رسول ربي صلى الله عليه وسلم جمدني إرّا أمام بودا عثمان وان بربادي دلقو ربين برات تسمينو جنان مالو جتت مالك أكبو ديني لا باسيت أول سلفي لا بچونيس مليونير تاونيس والجلام فالسيني عثمان أما كينيا مال يو سورستاي مسجد الرابقة يو إيمانا قبات مو بزنس الرابقة كانت والفالسيني مركسارا علماء دوريو فلتن سورة تراني أبو حنيفة فلا بخاري فلا مليونير تراني أبو حنيفة تو مالك هيدوك أبو نمتو بيزنس دلا غاف كترمي بوا الراولي كود تشولا أبو يوسف جنان مذهب حنفي كم ببلسني دراسات قبل إجولو مالاني أبان أبو يوسف إمام أبو حنيفة جلتين كراين جدي أريان maaf guyyaa muraasa eega kitaaba qara'een booda dhabaniin meerra gurbaan sun eessa deemee jedhanii gaafannaan abbaatu dhawwee akkan qaraanee jedhan abbaa waamanii maa qiraatii dhawwitennaan ati masjida teessee qaraasiftee bizinesni kee alaa namni dalagaara mucaan kun yoo fiiggate malee maal qaba harkaa olii gadi fiiggate waa argachuu qaba kanaafan dhawwee jennaan guyyaatti fiiggatee maal argataa jennaan maallaqa hammanannaan anatu kafalaa waan inni fiiggatee argatu haqara'u jedhan haala sana mindaan kafalanii qaraasisanii abbaani abu yusuf itti dhagahamuu dide maal jedhan abu haniifaa mucaan kan kee kun bakka guddaa gahaa kallattii qiraatii kanaatiin bakka guddaa gahaa warra khulafaa'otaa waliin taa'ee nyaata sadarkaa nyaatu addatti sadarkaa sana gahaa jennaan abbaan baay'ee keessan seenne birriin kafaltu kafallaan haa ta'u gaa jedhe gale kanaan hojii rabbi immoo abu yusuf kun kabu'aan abu haniifaa mindaatti baasanii itti kafalaa qaraasiisan kun guddatee sadarkaa olaanaa gahe
برا خليفة هارون الرشيد قادي قدات قد أمي فلتمي أكفت فتي منستريتشون على كان والتجي الدارت نياني قباهي والإنغافة نياتنو أبو يوسف نياتو دافر كهيتتني كل مالف كل فتنان أبو حنيفاني إجا سموساتين قيا حدا كان در أرجيجا أبان كو غرو اللي كم فمني في جريروسا تدركا كان جها جدي أبو حنيفان أكن أسجمو كان إجا سموتين در أرجيج كنو هر ربي نسين نانجه جدا إمام بخاري فت أسور السجباتورن ميلينارتورن حديث كان هندا يرودي مني برسانو أينو تدي الدنيا ساني دندي بيزنس نما ولين دلغو كبينيا ماتي رعالني ورنا قادي تكنني بو أولين أرغتو قصة تقول سنتي مغاف تقو إمام بخاري تو ديناركم ديكدما مركبان فلاني وابتولا بكا ويديم غافا ديمانو مركب رتي مسلمي تقو ولين ديابته مسلمة إيسا ديمتو جنان مغالا كانن ديما ماليف ديمتو إنان وانا كنا بتولا هم من بتونا قوم دينار تون سانتيما وركيتش قوم ديكدما كابني حركتي كابدني ديمتو إيه نميتشو كوني غامالي مسلمة تاي أكمل تنركا فتا يادو جل كوي مالكو مكا مال جدي شوفيري مركبات كابتني برديمي ديناركم ديكدما نجلا بدي نمون دينو نافذ كتا أموج أما أسان كمسي سوداف على نفلو شوفيرين مركبة نما هند سكتانا نمي توكو ديناركم ديكدما بدي غاف أبو إمام بخاري نرجلو نمي تشسن مالك كان فلاني سان بشان التنقل سكت أمني مالك نسون أبامي نميتشي نرجع دجاجة كان هون دعودي إجازة جبينيا كيسا نميتشي إيجا سكت أمي أبامي وما سينغون غافة جدامو إمام بخاري تلوفدي بي آتي نما قد أكنا كان حديث ميكاهم آتي سيسوب ده جدين إمام بخاري مال جدني عن حديث رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحيح كنتئ الدباسو داف قرچو داف عمري كو غوتون مقاكو ايغي جدن يوم ما لك كان ولين قبمه يو بيچ تشكمنت اجدن سكت امير كورت ترجم مالكني حق هو تاوس اتي سنياتو اني سنياتو نيادو كنافن بشان كيسنكي أرجعني تكفان مليون رتولي لما فمكاء في إيجتشون إنهم تو أمريكو بوتو حديث رسول ربي صلى الله عليه وسلم صحيح كباسولا مكاء كون إيجتات رجال ورد رجال فلالتن عبد الرحمن ابن عوف فدا عبد الرحمن ابن عوف سينا إسلاما كيستي مليونير قدانا متوري غافا هجرة قولوا مدينة را مكة مدينة تي قبينيون دار كاسامي هركة دوا قلي رسول ربي صلى الله عليه وسلم أنصارف مهاجروت قدو أبلا قولن أبلومان أينيون كقبيه سعد بن ربيعة كقبين سعد بن ربيعة مال جدني أتي أبلين سكو إسلاماتي هذا من على من كوا تكون سيهيكا نفوتا قبينيان كوا بكلمتين قودا سيفن كنا جنان عبد الرحمن بن عوف مال جد ربين ماتي كيرتس قبينيا كيرتس بركاسي فغدو بك دلدلا ايس غبان بك غبانت ملسي كان وقفن سي غافت داجد بك غبا غافتني هجرات كفارت بزنس جلكبي هجرا برس غلفا ورانا تبوكرت نمي مالك غدا كن لما فانس لكتني وغا سديتي فوي كيست زيرو رجل كبي بيزنس دلغي مليون رتي عبد الرحمن بن عوف وري حجي ديمتن مدينة وري ديمتن مي لفقنا وقفي عبد الرحمن بن عوف جدا غافدا وقفي كني اما حدا ايغني دوئي وغا كوما تكوف ديب افريف كولا تكو اما حدا وقفي ني قبيني ساكني إرّا تمرس السابة مي غرغرم كيلو تكو ريالا دب تكو شنتمان الرابن دقني صحابة روما بيك نسون
استراتيجي إنسا اتفوف جدي وقفي أددا كن هوتيل عثمان بن عفان بلبل مدينة را كنجرو دقاتي هوتيل عثمان يساجل أبرفم أرجت عثمان نبي برامتي وقف عثمان بن عفان أما هدا بلبل مسجد رسول ربي صلى الله عليه وسلم الرجل وركم مالين بكماني مال دلقل جنان سورس إيكونومستون إسلاما وان عبد الرحمن بن عوف سينا كيست سيرا كيست مال لك أساجد أمي دبتا مي هندا لفس وركس قبين يساس هندا وتوغبا حتى تبهي جدني حساب قدن بليون دولار بليون دبجهاف جاتمت تلمامي وري توكو توكو بليون دبجهاف سغلت تلمامن وتو هرغبات تبهي الدنيا را بليون ري توكو فاني امنيوني جاف بيزو دبتوكو فديك دمي وين إني أمجرو صحابان صدركا كان غاي ألتوكو توكو دينيني هيوما كان كم فارسو غونيس وان غد غد حورا حافو ميتي زكا كنو قبنا كرا حلالان دلغو قبنا وان دينين برباد في آخرات تنبتچو داف كايون سامله لفدوا كوسني قبني وجنين دو في مت إستانان أكما قارون سنتا غرو ديني تنسرني خدمني تن جنة بتچو دا كايون حالك أنا كيست هبني ديني رتي أفرت إمسني هركنا مالالون قبنون أفدن داو قبنا أفدن داو قفامي دي مليون رتاو قبنا ديني كينيا كان نسر نغافة كان تاني حالك أنا تياني وجدشو نور رأي غما كالتي توكو توكو نيرو إلالو مسلمون دنيا رتم كنا منتي بكا هند ديما ربي واحد دو مسلما قودي مسلم نقرب مو نجرو خرارة يوم مالا أتشينو سيناني دينين كينيا جبارا أتشينو سيناني تفتمارا مسجد مغالا روبي كيسا جل قبامي قرقرون نجرو مركز نجل قبامي رابطي مغالا ددا كيسا نجرو ادي ديم تنندنو أهل الخير بربادا نو أهل الشر لا يرون أهل الخير أهل الخير ما لك لمني تمر مودا بمتي كنندنو وتم ما لك كمان برسيسا سترك الدنيا تكفى في النكترة إنجنير سترك الدنيا في النكترة أسبالتي سترك الدنيا تكترة كنو جنريتري بدينو ركفتو سندي فني أوتوماتيك وفما أوتونو جرا بدو سندقهين زنقونا واحد دومان ما لك أدب ميركني كني هدو ما لك أتررا كنا هندتو منو قلو ما له فايدة قبل بدو الأجنة مودي بفني كنا والسوبون انتو نبربات شفتي أباتي تاو قبنا شمني أرقمو قبنا يو صدر كاسان اتأرقمني مالي ديني كني نسرو هندن ديني ألتو كتو موان جماعة هوينة تيني كتو كمال جدا مغالان كن كينيا سنتينيا فايدان كبوسون أنكاري ميكنا تكسا كبا سنا يادت إني جماعة دان كبان وين يبرا ينفتو أن كيسا كاري ميكن كبا صدر كاسان اتديمني واكيسا أرغتشونا مالي كن كينيا سن كينيا كلين سرت ومارك كينيا نجرو ونك كنا انتهاتو يجرو كنافو تمني أرغمني وجنني أبني أباتي تاون نور رأي جما أكا دين الإسلاماتي أكو مسألة دبتا أفني دينين كينيا هجي فارسا رهبانيان إسلاما كيسا نجرو أما رفاد أم بحتاوي جر إسلام ما كيسا نجرو ور الدنيا بربادو أن جناني قدام زيناني مال جن ونكا نجرو يد الرسول ربي صلى الله عليه وسلم ni wajjatta ni jiratta ni qotta abbattata hojii adda addaa biizinasa adda addaa dalagda sadarkaa sanatti diiniin keenya malee inni kun nurran jiru jedhanii achi godhanii deebisanii immoo nama kadhachuun hin jiru kana hubachuudhaan cimnee abbaa taanee wajjannee miliyoonara ta'uu qabna miliyoonara jechuun bara kana guddaa miti Finfinnee keessatti kaaree 200 qabaannaan miliyoonariidha amma akka sadarkaan si xiqqaate yoo miliyoonariitti ol fuudhanii malee مليونرون وما نبدأتي سفر بيت الرت كارين دبلما مليون كودا شنباتي كوركورم أكن مال كيسا كبدي كاسين يسونو مان كبدوم إسمه يو سناول نيجتشو سناول أول كاسول أفدي مكبنا غافا كانوا بتشو كبنو هجين آدان هجي كينيا تيمو كبدي أف دنداود أف تيمو كبنا أف غرغارو رت تيمو كبنا وال هجي برسي سورة تيمو كبنا والكبتني قدتشو رتجمو قبنا أكاتا هجيت أمانو جرات أمانو برتشو قبنا والبرسيسو قبنا واللينجسو قبنا نموت جلا كاسا نهار
karaatti mul'isuu qabna yoo sana goone malee namni cillisee eenyunu namarraa utuu hin argin kallattiin biizinasa namaan galu namni hundimmoo kufee ka'ee habaratu jechuun rakkisaadha. Usmaan ibn Affaan sila dubbannu qissaa tokko seenaa tokko irratti maal ta'e Madiinaa keessa beelli seene beelli yeroo seenu warri sooressaa takkatu gaafa rakkinaa maayindiseetiin jara maalinni rakkinni jira jechuun bu'aan jira jechuudha. Soo giddi badeenaan uummanni kaan badeedha warri naggaadeen akkamittan fidee bu'aa gaariin gurguradhaati yaada. Ala gaalli kuma tokko Usmaan irraa dhufu fiiganii Madiinaa utuun seenaan gadi bahanii maal jedhani dachaadhaan sirraa binnaa jedhani gurgurameera kana caalaa dachaa sadiin sirraa binnaa jennaan kana caalaa gurgurameera shaniin sirraa binnaa kana caalaa gurgurameera kudhaniin binnaa kana caalaa gurgurameera sooressi Madiinaa nu eenyu kana caalaa si kaffala jennaan Allah jedha ummanni beela'aa jira jedhee gaala kuma tokko irratti fe'e qabeenya fe'ame hunda sadaqaa namaa hire har'a konkolaataa yeroo tiraakarii kuma tokko jechuudha gaalli barasan akkana muslima keessaa warra akkanaa heddummaachuu qabu zakaan kan kaa'ameef rakkina hiikuudhaaf hiyyummaa hiikuudhaaf malee nama kuma tokko sallafsiisanii qarshii kudhan kennanii hundinuu hiyyummaa keessaa hin bahu achuma keessa waggaa waggaadhaan salfii irraa hin bahu akkas ta'uun qabu hojii uumuu nama shanis kudhanis hojii qabsiisuu irratti xiyyeeffannee wal gargaaruu qabna diinii keenya kan nassarruu kan kaddamnu sadarkaa ol aanaatti yoo yaadnee wajjanne qofa haala kana hubachuudhaan cimuun nurraa eegama kallattii diiniitiin shubhaan jiru tokko maal akka ta'e baratamuu qaba masjidni muslimni ikoonomiidhaan cimuu qaba jedhe asirraa himamuu qaba akka waan yakka wayi quraana keessatti hadiisa keessatti wanni jiru hundinuu masjida keessatti wanni mamne bita kiristaana keessatti mamu isatti mamaka innooti quraana keessa jira innooti hadiisa keessa jira sahabaatu sa'aatiin gahira waan xiqqoo tokkoon isinii kaasa Sa'ad ibn Abi Waqqaas sahabaa jedhamu jiru Sa'ad ibn Abi Waqqaas du'uudhaaf dhukkubsate innaan nan du'a jedhee sodaate rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafachuutti dhufanii ennaani maal jedhee qabeenya kana guutuu sadaqaa kennuun barbaadaa jennaan hin kenninii jedhan harka sadi keessa harka laman kennaa jennaan hin kenninii jedhan walakkaan kennaa jennaan hin kenninii jedhan heddummaataa jedhan harka sadi keessa harka tokkoon kennaan harka sadi keessa harki tokko hedduudha haa ta'u kennii jedhani achiin booda maal jedhan ijoollee kan kee hiyyeessa gootee du'urra ijoollee kan kee sooressa gootee du'utu rabbiin biratti si caalaa jedhan kana kan dubbate rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam riyaadu saalihiin keessa hadiisni jira garuu hojii rabbii immoo dhukkuba sanaan hin duune innis eega rasuulli du'anii Abubakar eega du'e bara Umar keessatti seenaa qadisiyyaa dalagee waraana hoggane dheeraa ture ashara al-mubashiriin biljanna kudhanan keessaa namni 6 sooressa naggaadee sooressa ammoo rakkinni maal ta'e waa'ee islaama keessatti waa'ee biiznesaa hadiisni dubbatamu baabal buyuu qiraatiin warra darasaa qara'a darasaan immoo biizinasa hojjetan warri biizinasa hojjetu immoo hin qara'u wal bira darbuu ta'e dubbiin jechuudha maal ta'e Umar ibn al-Khattab maal jedhe seera islaamaa biizinasa irratti namni hin qaraane gabaa keenya akka hin dhufne barachuun barbaachisaadha warri daldalanus seeraan nizaamaan yoo barannee hojjanne malee duniyaan nuu fudhattees baduu dandeessi diiniin qiimaa maalii kenneefi jannatatu hunda caala rabbitu hunda caala namni waa'ee duniyaa qofa yoo dhagahe yoo diiniidhaan hin gargaarsifamne isa fuudhee baduu danda'a kanaafuu diinii keenya cimsuun nurraa eegama magaalaan keessan dudubbeetti hafteetti aspaaltiin qabdu maaliin ennaan hiyyummaadha onni biraan jiru rakkina hedduu himattu hundinuu yookiin isintu hiyyeessa ta'e yookiin mootummaadhumatti hiyyeessa ta'e walumaan hiyyeessa ta'an jechuudha waa hedduutu jira kanaafuu jireenya qananii jiraachuun isinirraa barbaachisa rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam tokko shittoo jaallatu shittoonni rakasaan dhufa bitameeti Umar ibn Khattab maal jedhee namni tokko qabeenya isaarraa hamma
harka sadi keessa harka tokko yoo shittoon abaasee rakkinaan qabu jedha sadarkaa kanatti sooressa jirri yeroo hundumaa jismii jedhatti waan gaggaarii ammoo shittoo bituu miti jireenya akka rakkinatti nama akkana godharte jechuudha kanarraa kan ka'e ni'imaa rabbiin nuu kennes isin irratti arguu barbaadaa jedhan maallaqa akkatti hojjetamu barbaada rasuul rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jedhanii dubbatan qabeenya hiitaniin kaa'inaa akka zakaan qabeenya keessan nyaatee fixuun godhinaa jedhan maal jechuudha callisee baankii yookaan mana keessa yoo maallaqni taa'e nisaabarraa hamma gadi hin buunetti waggaa waggaan irrumaa kafalamu hin dabalu maallaqni zakaan irraa nyaatee akka fixuun godhinaa jedhan maal hojjeta biizinasatti dalagaa sochoosaa jechuudha rabbiin quraana keessatti maal jedha innal mubazziriina kaanuu ikhwaana shayaaxiin maal dalagee ikhwaana shayaaxiin jedhame maal bazzare maallaqa miti maallaqa balleessuun eega akkana ikhwaana shayaaxiina ta'e maallaqni waan guddaa jechuudha ikhwaana shayaaxiin yoo nama jechisiise birrii balleessuun kanaa miti rabbiin keessatti maal walaa tuutu sufahaa amwaalakum maallaqa keessan warra gowwaattiin kenninaa jedhan maaliif hin balleessu gaa waan laafaa miti maallaqni faayidaa qibaan qaba warra gowwaattiin kenninaa rabbi jedhe anaa miti argitanii qiima bakka gaarii oolchuudha yookiin duniyaatti nu fayyaduu qaba yookiin akhiraatti fayyaduu qaba lafa duwwaa bazzaranii balleessuuni fudhataman qabdu mal akka jibbamaa wayitti ilaalinaa karaa yawmal qiyaamaa namni hundi maal gaafatama waa afurotuun gaafatamiin deemu tokko maallaqa isaa argatte eessatti baafte otu hiyyeessa ta'a jedhame maallaqni gaaffiin kun hin jiru ture egaa waan nu sooressa ta'uun maallaqa argachuun keenya waan hin oolleefi namni hundinuu kana gaafatama waan jiruufi kun waan barbaachisaa ta'e waan nuuf uumameef kana hubadhaati inshaallah hundi keenya yoo bicate miliyoonara caanaan immoo sana ol ta'uudhaaf cimaa